Shamarratu gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u. Oromiyaa 24 chaanalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa kan jedhu fayyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu banee qophiiwwan adda addaa irratti tamsaasaa jira. Maarree isinillee Oromiyaa 24 irratti akkana deeggartan fayyaa Oromiyaallee laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun maatii kiyya taatanii chaanalii lammaffaa kiyya kana akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa ajaa'ibaa obboleessa keenyaatti isin dabarsa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u yeroo ammaa kana immoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraachaatiin jira. Akkuma obboloota koo anis jiruu fi jireenya kiyyaa fi kan maatii koo jijjiiruuf gara biyya hambaatti malee turtii waggoota muraasaas biyya hambaa keessa ergan jiraadhee booda mucaan dhalootaan Arsii Asallaataati tokko karaa keessaan nagaa nagaafatti. Hiriyoota hedduu waan hin qabuuf anis akkuma hiriyoota Feesbuukii koo kaanidha jedheen mucaa kana haa jedheen nagaan deebisee fi haasoon keenyi kanaan jalqabee sa'aatii dheeraas akka nama wal beekutti guyyaama jalqabaa waliitiin taphanne. Bultees nagaa yeroo nagaafattu mucaan kun akkuma kaleessaa dalagaa na eegsisti jedheen deebisuuf hin dide. Guyya sadaffaa irrattis ammas bultee maali fayyaa miti moo nagaas gaafannaan maaliif naan deebifne jechuun nagaafatte. Anis fayyaa akkan ta'ee fi haa ta'utii garuu haasoo waan dheeressituuf si waliin taphachuun xiqqoo yeroo na barbaadaa jedheen deebisee fi odeessituu mana gootekaa jettee mucayyoon kun natti mufatte. Sanaan booddee olmaan kaleessaa akkamii jedheen yeroon isheen gaafadhu tapha guyyaa jalqabaatiin suusii na qabsiistee siin dhabeen mukaan oole malee guyyaan guyyaa gaarii ture jettee naaf deebiste. Maalii guyyuma tokko si waliin taphadheen tapha koof suusii qabaattamoo jedheen yeroon isheen gaafadhu eeyyeen suusii na qabsiistee haala kanaatiin sa'aatii dheeraa nama waliin ergan haasa'ee bubbuleeraa jettee naaf deebiste. Erga kanaas haasoo kiyyan itti fufe. Mucaan kun baay'ee bareedduu waan taateef dhuguma hinna jaallatti jedheen keessa kootii yaaduufuu baay'ee natti ulfaata. Haa ta'utii garuu torbanoota booddee mucayyoon kun yeroo hundaa chaatiirra seente malee jechuun taa'iif dhaabii na dhorkuu jalqabde. Otuun dalagaarra jiru gidduutti karaa miseenjarii bilbiltee yoon onlaayinii irraati si dhabe jireenyi hinnatti qabbanooftii maaloo irraan badiini naan jette. Anis tole jedheen gidduuma gidduutti otoon dalagaa koo hojjedhu mucayyoo kana waliin haasa'uun eegale. Naannoo baatii lamaa haala kanaan erga na dhiphistee booda siitiif maaliif hin galuu sirraa jaalalli na qabeeraa guyyaaman jalqaba si waliin haasa'uu eegalee keessa kiyya boojiteettaa hir'uu koo naaf guutteettaa jechuun na gaafatte. Anis haasoo baay'inarraa kan ka'e qalbii ishee baay'ee jaalladheera. Yaada kootiin kan fardaan barbaadan miillaan namatti dhufaa makmaaksa jedhuun of amansiiseen mucaa kanaaf toli jedheen anis jaalallee ishee isheenis jaalallee kunaaf taate. Hiriyoota koo hundumaa waliin taphachuu dhiiseen sa'aatii 24 guutuu ishee waliin galaana jaalalaa toora sooshaal miidiyaarraan waliin daakaa dabarsina. Hiriyoonni koo fi kan isheellee otoo nuti akka nuyi wal jaallannetti nimiin jaalala keenya nurratti barani. Booddee irrattis rabbi lamaan keessan waliif isin haa dhiisu jechuun du'aayis nuuf godhani. Isheen illee maatii ishee keessaa obboleettii ishee hangafaatti asuma biyya ormaa Dubaay keessa kan jirtuun anaan baay'ee akkana jaallattu ofiillee akkana jaallattu itti himuun wal nu barsiiste. Guyyaa tokko tokkos darbinee obboleettii ishee faana bilbilaan ni taphanna. Isheenis rabbi walitti isin haa dhiisu jettee du'aa nuuf goote. Haala kanaanis erga wal barree baatii ja'a goonne. Baatii ja'a booddee wal fuuna jennee waadaas waliif seenne. Anis garaa kootii guutummaa guutuutti qalbii koo kan isheen taasise. Kanaan otoo jirrus baatii 8 geenye. Baatii 8ffaa irratti garuu wanta na ajaa'ibu tokko natti himte. Nama gara biraa waliin biyyaa niikaa akka hidhatteettudha. Kun anaaf
naasuu mardoo gadda guddaadha. Maaliif haga yoonaa natti himnee hangan si jaalladhutti maaliif otoo natti hin dubbatiin turtee jedheen yeroon ishee gaafadhu ani gonkumaa isan jaalladhu obboleettii kooyyuu gaafadhu silaa isheenuu akkan kaadhimaa qabu dursee sitti ni himti turtee jettee naaf deebiste. Dhugaa kana adda baafachuuf obboleettii ishee bilbilee yeroon gaafadhu eeyyeen niikaa godhattee ni qabdi. Haa ta'utii garuu nama sana isheen waan hin barbaanneef akka irraa bu'u yeroo hedduu si waliin illee otoo waliin bariin maatiitti iyyattee turtee jechuun natti himte. Haa ta'u garuu wanti kun akka amantaa islaamaatti dubartiin tokko niikaa nama tokkoof hidhatteetoo jirtu nama gara biraa waliin ta'uun cubbuudha. Sababa duudhaa amantaa kootiif mucayyoo kana ofirraa fageessuuf murteesse. Cubbuun ishee gara kootti akka hin dhufneef rabbiinis nan kadhadhe. Booddee irratti guutummaa guutuutti danda'een onnee koo keessaa ishee baase. Rakkoon jiru garuu ani dhiisuu koo miti. Nama sana isheen gonkumaan barbaaddu. Maatiin ishee niikaa sanarraa buusuuf illee fedhiin qabani. Namichi isheen niikaa hidhatteefii jirtu kun har'as haadha manaa kootiif ani niikaa kana du'a kiyya taate malee hin buusuu jedhee itti dhaadachaa jira. Isheen garuu har'as boossee abdiin jira naaf kenniti. Haa ta'utii garuu ani guutummaa guutuutti akka ani isheen barbaanne jala mureen itti miitiin jira. Mucaan kun garuu yeroon bilbila isheerra bilookii godhu bilbila biraatiin naaf bilbiltee na rakkisti. Obboleettiin isheellee eengadduma kana naaf bilbiltee mucayyoon kun dalagaa akka dhaabdee fi baay'ee akka dhukkubsachaa jirtu natti himte. Dura baay'een ishee jaalladha. Haa ta'utii garuu erga dubbii kanan dhaga'ee keessa kootii ishee fageesseera. Isheen garuu ergaa gidduu kana naaf barreessite dura dogongoraan niikaa hidhadheera. Yoo rabbi jedhee niikaa ani hin barbaanne kana haala kamiinuu ta'een ofirraa nan buusa. Yeroo sana ati na diddee jennaan qoricha summii bulbulee dhugeen lubbuu koo balleessaa yeroos yoo gaabbitee na jaallatteen beekanii jettee gara naammeessaa jirti. Hiriyoonni koo yaada keessan naaf qoda. Mucayyoo kanaan wantan godhu dhabeen jira. Yoon tarii dhimma isheetii jedheetti dhiiseef dubartii waan taateef salphaamatti lubbuu ishee irratti murteessuu ni dandeessi. Yoon tole jedheetti seen immoo mucaan kun haga har'aallee fuudhuudhaaf kadhachaa akka jiru dhagaatiin jira. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoda. Ana obboleessa keessan Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa obboleessi keenya nuuf ergee kana fakkaata. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessi keenya ergaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenyas obboleessa keenya garuu komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan anis akka dhuunfaa kootti obboleessa kiyyaaf yaada mataa koo yeroon siif laadhu mucayyoo kanarraatii otoo fagaachuu baattee dursitee jaallattee waan jirtuuf isheen immoo nama biyya jiru sanaatiif erga niikaa godhattee illee haa ta'u fedhii waan dhabdeefii jirtuuf yoo kan jaallattu ni ta'e waliin otoo taatee kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Yoo ta'uu baate garuu akkuma ati jette dhugumatti mucaan kun sababa jaalalaatti lubbuu ishee irratti murteessuu dandeessi. Kanarraa immoo rabbi eenyumaan iyyuu haa baraaru. Lubbuu qaalii taate wanta booddee nama gaddisiisee gaabbisiisuuf dhabuun eenyuma birattuu gaarii miti. Kanaaf akka laayyootti dhimma kana akka ilaallee dhaamsa koo siif dhaamaa yaadni ani siif qabu kana fakkaata. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan qoodaa fi jechaa akkanumallee chaanalii lammaffaa Oromiyaa 24 fayyaa Oromiyaa waa'ee fayyaa keenya irratti qofaa xiinxalu sabskiraayib gochuun maatii chaanalii kanaa ta'aa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee qophii kana akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalii Oromiyaa 24 haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.